Rakkoo ba'aa giddu galeessaatti mudate hordofee gatiin boba'aa dabaluun ni yaadatama. Biyyoonni garaagaraas mala boba'aa qusachuun itti danda'amu qajeelfama baasaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimedis lammiileen biyyattii boba'aa qusannoo fi of eeggannoodhaan akka fayyadaman kallattii kaa'aniiru. EMN Plus sagalee dhalootaas itti fayyadama boba'aa waliin wal qabate jiraattotaa fi konkolaachistoota konkolaataa deddeebisa uummataa magaalaa Finfinnee dubbiseera. Konkolaachistoonnii fi jiraattonni magaalattii kunneenis rakkoo akka addunyaatti mudate jalaa baraaramuuf boba'aa jiru qusannoon fayyadamu fi filmaatilee geejibaa adda addaa fi kanneen biroo fayyadamuun murteessaadha jedhan. Awutoobisiin magaalaa duwwaa osoo deemuu taaksii biraa hiriira dheeratu jira. Kun sirrachuu qaba. Bakka taaksiitti wal dhiiburraa awutoobisa magaalaa fayyadamuu qabna. Awutoobisatti yoo fayyadamne birrii keenyas qusachuu dandeenya. Rakkoo boba'aa kanaaf illee furmaata jedheen yaada. Gama qusannootiin boba'aa qabnu kan rakkoo kana dandamachuuf qusannoo cimaan itti fayyadamuun wal laman gaafachiisu. Kanneen humnaa ol fayyadamanis ni jiru. Isaan kun of eeggannoo taasisuu qabu. Tokkummaan wal mari'annee waliif yaaduun keessa darbuu qabna. Konkolaataan jira jennees akkuma feene oofuun barbaachisaa natti fakkaatu. Gadabbiin horoo xuroo biyya asbaal. Daangaa qabaachuu qaba jedheen yaada. Amma kan keenya boba'aa liitira 50 faa fudhatti. Kanaan guyyaa lama ni hojjenna jedheen yaada. Garuu kanneen meeshaalee garaagaraatti fayyadamuun hedduu buusan ni jiru. Isaan kanneen irratti daangaan osoo jiraate. Rakkoo mudate kana akka carraatti fayyadamuun karaa hin malle duroomuu fi rakkicha caalmaatti hammeessuuf qaamolee socho'an irratti mootummaan tarkaanfii fi hordoffii cimaa fudhachuu qabaa jedhan jiraattonnii fi konkolaachistoonni kunneen. ወደ ችግሩ ከመግባቱ gara rakkoo hamaatti osoon seeniin ministeerri muummees akkuma jedhan karaa rakkichi furamuu danda'u barbaadudha. Waliif yaaduun seera maleessummaa dhabamsiisuun tumsa taasisuu qabna. Geejjiba uummataaf dursa kennuu qabna. Kanaaf qaamolee shira dalagan irrattis mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. ከመደጋገፍ ይልቅ waltumsuu caalaa saamichaaf kan qophaa'an jiru. Boba'aa xiqqoo jirtu kana waliin dhaanii itti fayyadamuu kan yaadanis hin dhabamani. Dhimmi kun dhimma hundaa waan ta'eef kanneen wantoota seeraan alaa hojjetan ammoo heeruu kennuun mootummaa cinaa dhaabbachuu qabna. Mootummaanis kanneen irratti tarkaanfii barsiisaa fudhachuu qaba. Hunduu boba'aa jirtu kana sirnaan itti fayyadamuu qaba. Kanneen sirnaan hin fayyadamne irratti immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Nutis gama keenyaan heeruu barbaachisu kennuu qabna. Dhimmuma kana irratti addatti EMN Plus sagalee dhalootaa waliin turtii kan taasisan ministeer deetaan ministeera geejibaa fi loojistiksii obbo Bariyoo Hasan rakkoo nageenyaa giddugala ba'aa keessatti mudate hordofuun gatiin boba'aa dabaluu qofa osoo hin taane carraan argachuus dhiphachaa jiraachuu himanii hanqina boba'aa mudachuu malu hordofee karoora yeroo gabaabaa fi dheeraa baasuun hojiirra oolchaa jiraachuus obbo Bariyoo Hasan dubbataniiru. ከነዳጅ ጥገኝነት በዘላቂነት መላቀቅ ነው። Hirkattummaa boba'aa jalaa itti fufiinsaan ba'uuf dinagdee magariisa waliin walqabatee akka biyyaatti damee geejibaa fi loojistikii irratti inisheetivii kabajamoo ministeera muummee fudhachuun hojiin eegalle jira. Damichi humna biyya alaa irratti akka hin hirkanneef adeemsa yeroo dheeraatiin imaammanni diriiree hojjetamaa jira. Kunis konkolaattota elektirikaa akka baay'atan taasisuun isa tokkodha. Konkolaattonni kunneen biyya keessatti akka oomishaman taasisuu, kanneen oomishanis gama garaagaraan jajjabeessuudha. Kan biraan imaammata geejjibaa mootora maleeyyiidha. Kunis irratti hojjetamaa jira. Kanaanis misooma koriidarii waliin walqabatee hojii hojjetameen bu'aa gaariin argamaa kan jirudha. Rakkoo amma mudate ni fura. Itti dabaluun obbo Bariyoon boba'aan sosochii idileen taasifamu keessatti bu'uura ta'uu eeranii boba'aa waliin walqabatee rakkoo akka addunyaatti jiru furuuf kallattiiwwan mootummaan kaa'ee fi gara fuulduraattis kaa'u hordofaa deemuun murteessaa ta'uu himaniiru. ነዳጅ ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ boba'aan sochii guddina diinagdee fi sosochii idileetiif baay'ee haala kan mijeessuudha. Kanaaf oomisha murteessaa waan ta'eef wantoota dursi kennamuufii qabu adda baasnee dhimmoota xixiqqoo ammoo filmaatilee biroo fayyadamuun boba'aatti sirnaan akka fayyadamnuudha. Kabajamoo ministeerri muummee ergaa kan dabarsan kun ergaa sirrii fi barbaachisaadha. Kanaaf lammiilee hundii dhaabbatee itti yaaduun kallattii kana fudhachuun muuxannoo qabu itti dabaluun hojiirra oolchuun biyya rakkoorraa baraaruu qaba. Rakkoo akka addunyaatti mudatee biyya keenyas gaagaa jiru da'oo taasifachuun qaamoleen bu'aa hin malle argachuuf socho'an jiraachuu maluu kan jedhan obbo Bariyoon kanneen irratti mootummaan hordoffii fi to'annoo cimaa kan taasisu ta'uu kaasanii hawaasnis gama kanaan tumsaa fi eeruu barbaachisu kennuu qabaa jedhaniiru. ፈተናዎች ሲያጋጥሙ yeroo rakkoon mudatu faayidaa ofii qofaa yaaduun rakkinicha ittuma hammeessaa waan ta'eef rakkoo akka biyyaatti dhufe waliin ittisuu caalaa kanneen gara faayidaa dhuunfaatti harkifatan hin dhabamani. Qaamolee akkasii hawaasni tumsaan ittisuun barbaachisaadha. Qaamolee dhimmichi ilaallatutti eeruu kennuun deeggaruun murteessaadha. Rakkoo mudate kana furuuf mootummaan xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jiraachuu ibsanii hawaasni sodaa tokko malee hojiirra oolmaa kallattiiwwan mootummaan kaa'eef tumsuu qabaa jedhan.